السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنجنا دعوة تكبجة في جالتهم ما أكمل رفتنتي يادا أما ديما جرتو كروان تكدوب بنا ينّه دفنه حالة أكوبيكم حالة شدا أما ديما جرو أمة خنيا بيا مكيستي حتى أما شريور أما تناتي أو دفنا تكتك جولن كيسانو ترجني جيراني نموتا ما هي داخل سجروفي نموتا غرتي kan mana kama geessanii kan julmaadha warraan dhumanis gartee bakka takkatti awwaaluu jirani. Kanarratti waan takka takka falli maalii gartee haga numa dhumuudha moo falli keenya gartee maal akkamii furmaata waan jawurraa dubbachuu dhufne meeshaa godhaati. Nama furmaata waan kun laallatu gartee namoonni gartee wanni kun laallatu qaamni gartee waan kan laallatu akka furmaata godhu akka yeroo amma jijjiirratti furmaata godhaniif uummata keenya saniif jechuudha. Kanaaf duraan dursee warroota gartee achitti ilmaan isaanii obboleeyyan isaanii irraa gartee ganda irraa dhumanii fi maatii isaanii jajjabina hawwinaa fi rabbiin gaa sabrii fi imaana rabbi isaaniif haa kennu jennaani. Silattuu gaa waan goonu qabnu rabbi biraa nu taate kana jechuu barbaadee mee obboleetti tanjallee waan jettu haadhaa mattuu mee warra dhuma saniin maal jetta mee asumaanuu dabar hodhatillee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sagalee ol furte. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيقة. Dhagama. ما جت ردي بمه. تبي متى نياتي جت روانا سوي نفان دي منتظر الله جرا. Egaa mee salattuu nam dhibba jaha seenanii jiranii namni dhumaa jiru ammee nama dhibba jechuudha amma akka ijoolleen keessaan nutti erganitti Musteeffaa jirasan Musteeffaa mootummaati. Musteeffa silaa askarri itti wallaanamu jechuudha. Musteeffaan manni yaalaa kan amma nama keenya geessanii itti wallaanaa jirasanii Musteeffaadha gartee askarri biyya sanii eegguudhaaf itti wallaanamanii amma namoonni keenya achi keessa jiranii. Kanaaf gaa namni dhumee nam dhibba jaha gahee jira jechuudha. Kanarratti akkuma beekamu UNHCRillee jechuudha dheeyxee ol naquu didanii jiran jechuudha uummata UNHCRillee. Namoota gartee silaa odeeffannaa kan nu ijoollee ta'an achi jirtu namoota dhume kana adda baasuudhaaf namoota gartee silaa achi jirulleen waakkataniif jiran akka ol hin seenne namoota kaan fuudhaniiti julmaan jechuudha bakka takkatti awwaalu jiran jechuudha gartee nama gadhume eenyu du'ee eenyu fi adda beekamtu. Kanaaf gaa maatii gartee ijoolleen isaanii irraa dhumtee obboleeyyan keenya gadda nutti dhagaame hedduu isaaniif gaddina waan goonuu dhabne carraan kun gartee rabbuma biraa nutti dhufe. Kanaaf maatiidhaaf jajjabinaan hawwa mee atis wal bariini maatii isaaniitillee gaa sabriif imaanaa kennuu fi du'aa godhii fi mee haga takka atis dubbadhu jechuu barbaadeeti yaada kan itti fufna. Galatoomii boonsaa hedduu takka galatoomii. Laakiin wallahi marraa nuti akka jabaa nuti guyyaa kana guutuu boonyee fixanne. Akkasuma isaanillee maatii isaaniitillee rabbi haa barsiisutu waamu goonaafi isaanillee rabbiin maaliif warra shahiidaati haalli jannata rabbi haa jannata rabbi haa kananiisu. Beektaa nama kadu'eef hin booyan ka jiruuf booyan maaliif amma irra guddinaan jechuudha isaan warri raawwatee jira. Maaliif nuti gumaa keenya jechuudha Oromoon biyya keessaa fi biyya alaatti tokko Oromoon gumaa hin baafanne diinni keenyallee baree jira. Sabni biraa tokko kan biyya namaa keessa kan miidhamu tokkollee hin jiru. Sabni kan miidhamu saba Oromooti malee sabni namaa tokkollee kan miidhamu hin jiru biyya namaa keessa deemee biyyattillee biyya namaa keessattillee. Maaliif nuti onni akkanaafi hin beekne gaa nuti waan akkanaafi haaliq waantu beeka. Namni rabbi irra wanni jabduudha hin jirtu nuti jabaan keenya rabbuma kan itti himannus kan itti hirkannus rabbi malee kan ilma namaa hin qabnu sababallee ilma namaa hin qabnu. Maaliif kakotanii deebisinaa yoonne deebisuu hin dandeenyu nama kutee tokko abbaan fedhee deebisuu hin danda'u. Laakiin mootummaa yoo qabaanne mootummaan keenya saggumaa nu baasaa hin yaadna mootummaa waan hin qabneef wanni waan kana hunda raawwatee mootummaadha akka waan sabni Itoophiyaa ta'ee jechuudha nuti Itoophiyaan biyya kan malee Oromoo tokko waa keessaa achi nu baasanii nu biyya kan nuti. Okay. Ani bakka kanatti Itoophiyaan mootummaa hin qabdu jeniiti. Wanni kana hunda raawwataniif nama mana hidhaa keessa jiru rabboon bitee darbu jechuun mootummaa nu gaafatu hin qabu mootummaa nu gaafatu hin qabu manni kun sabni kun hin qabu jeniiti. Adoo mootummaa irra qabanii nu biyya kanii
waan yaani gocha kana raawwatan ni hidhaman dhugaadha namni ni hidhama ni tumama ni ajjeefama bakka takkatti julmatti nama 500 nama 400 akkanatti kaboroo itti dabalamu gaarabbumaatu itti beekaa jechuudha nuti hin beeknu. Saniif kana hunda jechuudha waan nuti mootummaa hin qabneef waan akkana kana raawwatanii maatii isaaniitti illee jajjabina hawwinaa fi imaan asabrii rabbi haa kennuu fi kaan illee biyya itti haasabilisoo jenna du'aamu gonaaf maaliif namni kun Oromoo himatu malee amantaa adda addaa qabaa jechuudha. Namoota amantaa isaaniitiin akka jiranitti haawwan isaaniitii fi obboleeyyan isaanii kan biyya keessa jiru imaan rabbi haa kennuu fi rabbi haa sabbarsiisu. Maal goona gaa hanga galgalaa idilee guyyaa kana sa'a 8 dhageenya guyyaa kana sa'a 8 irraa heelee hanga ammaa kun waan takka waan goonuu fi waan dhibnu olaallee firaa tattaa'u jira gaa maal haa goonume. Akkasii daawwata kabajamoo fi jaalatamoo odeeffannaa taniin qabuu jira galatoome. Namni keenya ammaan tan jechuudha halkan yeroo kana beektee amma jechuudha namoota eegadhuman booda achi fuudhanii mana yaalaa geessan jechuudha mushiteef askari jaaniin akka afaan isaaniitti mana hakimaa jechuun mana mootummaati. Kanumattuu haa ol naqanii malee yaala akka harkachaa hin jirre jira yaala gaa harkachaa hin jiranii jechuudha sa'aata keessatti lubbuu namaa 6-7 dabruu jira jechuudha isaaba sa'aata kaa isaaba sa'a lamaa keessatti lubbuu hedduu takka dabraa jira jechuudha. Amma achi keessatti ijoollee nama tokko jira kan achi keessa dalagu achi keessa dalagaa kaan gaafadhetti ooluma naqan malee namni waan kana wallaanaa akka hin jirretti himee jechuudha mucayyoon achi keessa jiru. Namootuma achi fidan kanaawu wallaanaa fi wallaansa gaa harkachaa hin jiranii. UNHCR illee dheeyxee nama kana laaluudhaaf yeroo isiin achi geessu uummata jechuun mirga dhala namaa kanallee akka ol seenanii laaluu hin dandeenye waakkachaa jiran jechuudha. Kanaaf uummanni keenya gartee baqattoonni yaman keessa jiru akka malee rakkataadha. Yeroo biyyi sun biyya waraanaan gartee akka malee buututtee turtee waan taateef namni kun garaa jabaatee hagas garaa jabaatee ilma namaa irratti gisee boombii ol darbee mee arraan tan jechuudha. Ijoollee keessa dhumte san haadha qaban, fira qaban, maatii qaban. Arra haati isaanii jechuun ummaa jechuun waan laayyoome. Ummaa jechuun mee fakkeenya waan tokko hin ummaa jechuun jechi ummaa yookuun jecha laafaa miti jechuudha. Arraan tana mee haati isaanii jechuun ilma kiyyaatu ibidda san keessa gubatee yoo dhageesse amma wallaahi billaahi ijoolleen nama 2-3 akka amma keessaanatti barreessaniin kan namni isaan achi keessa jiru dubbachuu hin danda'an imimmaanuma irra gayyaa malee hatta imimmaanuma irra gayyaa achi keessatti duuti silattuu waa hin oolamtu akka itti du'aniitu du'a akkasii isaan gartee osoo ati if dhageessu boombii sitti ol darbanii laal boombii ibiddaa sitti ol darbanii osoo ati if dhageessu gidaara cabsuu hin dandeessu gidaara cabsitee bahuu hin dandeessu osoo ati wayi waattu asii achi kaattu asii ol kaattu ibiddi qaama kee cicciree qaama kee yeroo ibiddi qaama kee cicciree qaama kee akka gilgilchaa godhu osoo of dhageessu jechuudha. Kakkaattee duraa bahuu hin dandeenye. Sanuu mana hidhaa yaman jawaa san ani waggaa 2 dura achitti hidhamaan ture. Dachi dhan keessa gaffageessaniiti dachi keessa jechuudha. Hidhaa bakka sanii jechuudha ani qaama kiyyaanii harkee beeka waan dhageettu sun taane qaama kiyyaanii achi keessa hidhamee jechuudha baatii 2 dura. Agartee kanaaf baatii 2 achitti hidhameen turee beeka mana kana gadi fageessan dachi dhan keessa gadi fageessaniiti doora tokkoffaan kun dachi dhan keessa gadi fageessaniiti gisa qilleensa fudhattu jechuudha. Gisa qilleensa fudhattu ol baatee gidaara kanarra ol deemtee gidaara ol deemteeti gidaara irra ol deemtee fooddaadhaan dachi achi agartee jechuudha. Hisaaba mitira 4 kan dachi keessa gadi jira jechuudha manni itti nama hidhan kun cabsitee bahuu hin dandeessu jechuudha ni beektaa. Kanaaf mi'a arraan tana gochi akkasii osoo gara jabeenya ilmi namaa jechuudha naasuuf gocha hagasii ilmaan namaatirra raawwatu. Namni biraan jiru baqat yaman namni dhaa jiru ilmaan Oromooti. Gonkumaa namni biraa achi keessa hin jiru. Maaliif jennaan ilmaan namaa achi keessa hin jiran. Ilmaan laftanyaa karaa san hin deeman. Ani wanta kanatti mul'ate amma dura waltajjii irratti agartee waa'ee abaa ogisee haasawan. Mee dubbita Oromoo qalbifadhaa. Guyyaa waa'ee abaa haasawan. Maal jee qurxummii dhabamsiisuudhaaf qurxummii bishaan keessa jiraatti. Bishaan sanitti summii dabaluu fi jee agartee
waltajjiirra jechuudha afaan guutatee akkas dubbachaa turan. Maal jechuudha akkasuun bishaan san tokko summi nyaattee dhuma jechuudha. Oromoodha baana Oromootaan akkamiin akka fixan lafa kaayachuuf jiran jechuudha. Karatti Oromoo fixan karatti Oromoo gatan waan tana mootummaa harka keessaa qaba. Dhibbaa dhibbatti waan tana biyya ammadii harka keessaa qaba. Kun shakkii takka hin qabu jechuudha. Osoo biyya harka keessaa hin qabaatini osoo biyya harka keessaa hin qabaatini ol ka'anii lammii biyya takkaati irratti manadhaa keessa osoo jiranii kan badii takka hin qabne bar nuti jechuun waraana baharaatiin dhufne obboleeyyan nuti imma waan baharii ta'anii beekna karaa san 4-5 deemnee dhufne rakkoo nuti keessa baane san keessa dhufan uummanni keenya akkasumatti rakkoo sun keessa nutis baanee dhufne gaafa cufamne gaafa tumamne qabna rakkoo san keessa baanii dhufan jireenyaaf jireenya akka namaatti jiraanna jennee malee waan nama hatuu miti. Arra duba ummaa isaanii jechiin irra deemu bakkee dura dubbachuu barbaade ummaan isaanii jechuun mee ilaali ati amma fakkeenyaaf mee isin daawwattoonni keenya nama 170 jirtan kun ummaan ta'isan kan ummaan ta'isan jirtu jechuun tani jira rabbi mataa golfi ilma kiyyaa achi keessa du'ee ilma kiyyaa akkasi gubatee gootu obboleessa kiyyaa achi gubatee gootu meefi obboleessa achi keessa gubatu obboleessa achi keessa gubatoo dhageesse maal sun dhagaamee jireenya addunyaa kana jiraachuun ni barbaachisa mee gammachuu qabdaa gara jiraachuudhaaf. Akkasii meetii gaaffii akkasii gaafa dhasuma nuti mee akka shamarree takkatti karaa san baatee dhufne mee dararaa akkam keessa baaneef dhufne har'a guummaa ummaa jechi yookuun haawwa isaanii maatii isaanii maaltu itti dhagaamarra ijoollee tana jechuun maatii isaanii maaltu dhagaama amma nam 100 dhume jechuun amma sa'a 7 jechuun halkanirraa sa'a 7:30 itti giseen gaafadhe halkan sa'a 7:30 itti micaa ijoollee jirtu giseen gaafadhe nam 620 deemaa jira agartanii. Nam kumta kaafi 500 madaadha wala nam kumta kaafi 500tu madaadha. Kanaaf meeti maa jette meeti waan kana tatillee yaada dabarfadhu mee. Kana wallahi akkumatti jette waa hunda beektee dubbattee jirta. Kanatillee waa hunda dubbattee jirta dhugaadha namni kan ummaa jechuunii fi obboleessa kiyya jechuun bakka nama gubeetee abbaan irra biyyasan gubaa jettee Oromoon beektaa? Kaan ibiddaan taphataa jette kan gubatee nagariin ibiddaan taphataa jette. Nuti maaliif waa hunda agarree jirra jechuudha. Ibiddi sunillee nurra buyyallee nurlee gubee nurlee hin taphanne laakiin nuti ibiddi nuun taphate malee ibiddaanillee hin taphanne. Ammallee darankuu sanirra nu ida'anii. Anama jechuudha wallahi hodduu takka wanni na yaaddeessu jiru kaafee fi yaadu jiran. Kaafee kuma furii dhaqee jira. Borumaal turan nu idaamaatiitu na yaaddeessu jiran. Maaliif arra jechuudha guyyaa kana jechuudha wanni kun raawwachuu jechuun guyyaa kana sa'a 8tti jechuudha sa'a 8tti makriibaa kanarratti bakka hunda wal geessa jechuudha shaayii boodatti addunyaa kana hunda qilleensa kanarra wal geessa jechuudha. Kanarratti warra biyya keessaa warra aangoo harka qabu kan waan takka poosti godhe agartanii isin agartee. Abiyyi Ahmad misooma poosti godhu jiri laate amma miidiyaan isaanii gadi ba'ee. Akkasii miidiyaa mokoloo keessaa naanneessan sanoo miidiyaa mokoloo keessaa naanneessan sanoo. Intu bari laate amma waa takka. Borumaaltu itti aana duba borumaaltu itti aana. Warroota jiddaatii jechuudha maaliif riyaa keessa waan takka waan godhuu hin dandeenyeef warra jiddaatii itti aanu rajii isaanii itti aanaa jechuudha. Saniif ka biyya keessaa burjaajaa'ee jira ka biyya alaatti irratti tarkaanfii haa fudhannudha. Uummata biyya alaatti wanni akka nu godhu jira ka biyya alaatti irratti tarkaanfii haa fudhannudha. Guyyaa isaan caffee Oromiyaa irra taa'anii jechuudha. Mana caffee yaa'ii Oromiyaa irra taa'anii akkas jedhan uummata biyya alaatti irra karoorfataniiti malee ka biyya keessaa irra karoorfataniiti miti. Ka biyya keessaa finne ka biyya alaa akkam goonaadha wanni isaan akkas jedhanii siigalee mata bakka tanatti. Sirri. Kanaaf dura tarkaanfii uummata biyya alaatti irra fudhatan malee uummata biyya ambaa keessa baqataadhaan biyya ambaa keessa harkatu nyaatee dhabuu dhiisee ala bulee karaarra deddeemee firaa waan rabbiin isaa kan funaanatu fayyaa isaatiin. Obboleessa kiyya bakka takka takka namni boombii itti nama darbee nama rashanuu jechuun tuffiin saba nama saniitiif qabanii jechuudha. Tuffiin mata guutuu sadii qaban jechuudha waan biraatii miti. Akkasii kanaaf warri dhimmi qaamni ilaallatu wanni gartee Oromoon ol deebitee raftu hin qabdumma wanni Oromoon ol deebitee ciiftee rafta hin qabdan kana boota
qaamni dhimmi kun ilaallatu karaa danda'ameen silattuu jabaattu malees beetee dukkantee namatti jabaattu malees iftuu aan dhuftu nuti dukkanoote nuti ilmaan Oromoo keessaa warra baqattoota jechuudha. Nuti baqattoota jechuudha laal nuti baqattoonni fuuldura keenya dukkan boodeen tanya dukkan dukkana keessa jiraachuu ifan harkanne ilaatte amma dukkana keessa jiraachuu dukkana tana gaayuu danda'ee rabbiin nurraa akka ibsuu rabbis du'aayii kadhannaa rabbiin nurraa illaa ifteessu dukkana tana baay'ee rakkannee jira. Arra laakiin gadda takkaa namatti hin dhagaamin gadda addunyaa irratti hin ta'iin nurratti ta'e jechuudha. Takkaa sabni tokko kan akka Oromootti guyyaa takka sa'aa takkatti nam 500 yeroo takkatti dhabeen jiru jechuudha. Sanuu osoo lolarra jirru bara seeraan qabamnee hidhaa keessa osoo jirru bakka hojiitti qabamnee osoo hidhaa keessa jirru nu galchaa eegee nu qabdan biyya teenyatti nu rogaadha qofa wanni gaafatan. Eegee nu qabdan biyya teenya nu rogaati biyya teenyatti nagayaan jiraannaa jechuu irratti akkana mudannee jechuudha. Kanaaf Asa gitu bet. Amma mootummaan namaan gora qabu mootummaa Oromooti jechuudha. Akka addunyaan itti beektu. Nuti illee jaalanne jibbinee mootummaan kun maqaa Oromootiin aangoo tanarra taa'u jira. Sagaleen keessatti dhageema. Jaalanne jibbinee maqaa Oromootiin biyya mataan gora taa'u jira. Addunyaan illee Oromoo Asa itti fufati. Kanaaf wanta irratti wanni takka dubbachuu barbaade tokko shabaa rakkisaa jira. Wanni dubbachuu barbaade dhimmi qaamni waan kana ilaallatu. Dhimmi gartee qaamni ilaallatu hayyuus ta'ee hundi keessan warri addunyaa irra jirtan yaa oppilees ummata kanaaf furmaata fida. Amma nama kuma afurii jira dhaayama san keessa. Amma jechuun yeroo ammaatti nam kum afuriitu hidhaa san keessa jira ammas biyya yaman san keessatti beek. Hagana seenaa. Namni kum afuran kun hidhaa keessa jiran. Kanaaf dhimmi qaamni ilaallatu. Ummata kanaaf karaa danda'amteeniif akka furmaata gootan. Yaa uummata Oromoo kabajaan isin gaafan. Nuti warri baharaan dhufe kun rakkoo jirtu sirriitti beekna sirriitti suubanna. Namni jaalatee mee bakka rabbiin bishaan baharaa san dandamachiisee afaan qurxummiitirraa hagi takka afaan qurxummiidhaa irraa taanee turre eega afaan qurxummii irraa taanee irraa qurxummii as dabarree humnaan gudeeddii isaan shamarran keenya gudeedanii fi kan nama keenya gatan irraa is hafnee hagi takka biyya Suudii Arabiyaa tanatti warra kaan daangaa irratti dhumees hagi kaan seen kaan amma qabanii hidhaa keessatti gol naqan naaf dabartii jireenya kiyyaan jijjiirradhaa abjuu kiyyaan dhugoomsaa rabbiin tattaaffadhaa jee biyya miskiina Itoophiyaa san keessa jiraachuurra tattaaffadheetiin jireenya kiyya kana tattaaffadheetiin jireenya kan koo kana jijjiira jee bahee haala suukkanneessa osoo dhaga'uu jechuudha qaama isaa ibiddi gubaa osoo dhaga'uu miilarraa kaasaa ilaa mataa bee ibiddaan gubachaa azaaba harkanii jechuudha azaaba harkaa dhuma jechuudha. Kanaaf nuti nusina namichi abiyyatanii kun namicha zaalima namummaa hin qabne har'a gabbaan ilaatti immoo waan dubban bar siyaasaan nefatte nama lubbuun jiraate waa'ee siyaasaa seena. Datta'aan gosaatiif jee ilmaan namaa kan jiru kana anaa jiri jee mee ibsa tokko hin baafne lammi isaati nam 500 dhuman 5,500 madaadhaa jiran sa'aa meeqa jechuudha sa'aa 16 waa takka hin dubban jechuudha eega hundu tunas baay'ee sa'aa 16 deemnamma sa'aa 16 sa'aa 8 16 irra geenya ilaatti mee ibsa tokko hin baafne jechuudha. Warri isa jala deemu ibsan baafne warri isa hoogganu ibsan baafne inni ibsan baafne miidiyaan isaanii uummata kana sagaleen ta'an. Kanaaf waan inni dubbachuu barbaade asirratti uummanni biyya keessa jirtan namni dhumaa jiru ilmaan keessan namichi kun isin gubbaa taa'u jira warri biyya keessaati jechuudha. Bakka ilmaan keessan dhumaa jiranitti bakka ilmaan keessan amma Suudii Arabiyaa tan keessatti rakkoo adda addaa deemu jira ammaan tan arra jechuudha. Arra waan achitti miidiyaalee addunyaa gabaasaa jira tuffatamnee jira jechuudha. Akka nama hin qabne hiyyeessaa nu beekan. Boroo asitti ammas nam kumaan gasta gajjeessuun waan ta'eef uummanni keenya warri sabaaf dirmattanii sabaaf qabsoofna jettan warri sabaaf dirmachuu dandeessan warri sagalee ta'uu dandeessan
warri furmaata fiduu dandeessan karaa danda'ameen akka furmaata fidan jechuun isiniif dhaamnaa nama 5,000 ammas nama 4,000 hidhaa keessa jira hidhaa Yaman san keessa nama 100,000 kaa hidhaa Suudii keessa jira biyyuma addunyaa tana bakka hin jiran qabnu rabbumaa nu qisaasa yaa rabbi nu haa dirmatu kana gaayiti yaadni qabnu kana mee warri nu ergaattallee jiraate isiniin galcha kanaaf ammatti ijoolleen misanjeraa ilaachi barreessaan jira waan hirriibaan qabnu irraa akkatti rafnuu fi akkatti jiraannu adda wallaallee jiree jiru nu dukkanooyte kanaaf mootummaa kanaas yoo uummata oromootiif nama sa'a 24 kana keessatti sa'a 16 geenye jira sa'a 8 qofaafeef sa'a 24 guutuudhaaf sa'a 24 keessatti akka namaatti yoo gadi ba'ee fala hin finne gadi ba'ee yoo hin dubbanne ta'e aboo rabbii sachirraa kaasu halkan kun leelidha rabbichirra isa rabbiin gartee dhalasaa dhalatee dhala inni dhalu rabbiin hin jiraachisin akka haadhayya isaa boochisetti ilmoo inni dhale jala ajjeese isaa boochisu warroota gartee mootummaa keessa jiran kan aangoo harkaa qabna jedhanii akkanatti gartee ijalaaf tullaalaa jiran kan ilmaan isaa rabbi jalaa fixee akka haatiyya isaa boochetti isaan haa boochisu har'a ilmaan dhumaa jiran kun ilmaan hundi ilmaan miskeenaati ilmaan jirachuuf biyyaa bee malee tokko ilmaan abbaa qabeenyaati miti warrooti gartee aangoo irra jirtu kan ilmaan isaanii qananii guddifachaa barbaadaa jiru kun hundi isaanii aboo rabbiin ilmaan isaaniitiif isaan waa dhabama rabbi haa godhu musiibaan jira dachiin isaa hin haacittu kanaaf isaan dachiin isaanii akka cittu gartee akkasii waan goonu qabnu gaa'ii ummata keenyaa warra namni isaanii irraa dhumee rabbiin gartee sabriif imaanaa kennuuf isaanillee ijoollee dhumte sanillee rabbiin ni danda'a shahiideedha warra jannataa rabbi haa godhu shahiideedha ta'anii haqa dhabanii mirga dhabanii dhumanii akkasii mee nama tokkoon naqame Ahmad Tojaarse invite ergime namni seenuu beeku jiraatu gagaraa weebsaayitii tana mee namni seenuu beekte yoo jiraatan ni beekna yaa isin galchee yaada sirraa fuuna namni beektan ni beekaa naa ergi jaa isiniin galcha mee itti fufi maal dhaamte mee itti noo Anu wanni dhaabnu wanni takka hin jirtu taaka jee wanni dhaamanii fi wanni dhiisanii fi tadhaabnuu fi tahaasoo fi tadhaabnuu fi itti dhiifnu adda walaallee jirarree maaliif guyyaan guyyaa gaddaa waan ta'eef namni guyyaa tokkichaa gaddaa waan takka waan dubbatuuf itti dhiisuu adda hin beeku jechuudha. Ati mee goonsaa waan itti gaafadhu seenaa nu dura dabartee keessatti jechuudha. Julmaadhaan nama biyya ambaa keessatti bakka takka takkana dhumate agartee mootummaan dhugaadha mootummaan Itoophiyaadha Oromoo akka gabroonfataa ta'e namni hundi ni beekaa jechuudha. Seenaan ni beekti nutillee amma dhaloonni ammaatillee ni beeknaa jechuudha. Okay, nama jechuudha julmaadhaan akkana bakka takkatti biyya ambaa keessatti bitta biyya tanyaa keessaa guutuudha. Biyya tanyaa keessa yoo citti ibina guutuudha. Biyya ambaa keessatti julmaadhaan nama kana bakka takka mana hidhaa keessa dhume agartee dhageessee agaruu miti dhageessee seenaan nu dura qotta keessatti. Takkaan dhageenye bara namni tokko kan seeraan qabamee mana hidhaa keessa jiru kan yakka hin dalagin kanuma yakka dalageehu kan lolarra qabaniihu kan salaa biyya takka waraanee gartee biyya takka waraanni booji'ameehu kan mana hidhaa keessa jeesan takkaan dhageenye bara arra dura nutumaa Oromoo tanaahu eegaa biyyiin dhufe malee abiyyi dura takkaan nama jeesan dhageesse nuti biyya tan baqattummaa tan anama baqattummaa tan waggaa 15 baqataadha waggaa 15 jira eegaan baqattummaa eegal takkaan nama kan dhumeen agar biyya san keessa hidhameen ture nu galchaan numa deebine egaa jireenya biteenyaa ni beektaame jiraachuu waan ulfaateef agartee hin dhageenye arra bar namichi kun harka keessaa qabaa kana mootummaa qabaa harka keessaa. Bari inni harka keessaa qabeenya isaa bari ifatti as baaseeti bari bara afaan dubbatin malee bari inni hojiidhaaf hundaan ifatti as baaseeti Oromoo agarsiisee bari yoo isin galtee jeeti Oromoo agarsiisee bari waan biraatii miti maaliif mana hidhaa tokko keessatti biyya matee keessatti saba kee keessatti mana hidhaa keessaa fuudhamtee ajjeefamtee karaarra darbamuu dhageesse. Dhageenya. Namichi waan nutti hin dhufe. Ammaa miti gaafa mallas nu bulchu. Mallas durattis namni hundi mootummaa meeqa Itoophiyaa bulchu jechuudha. Nama mana hidhaa keessaa gabbahee kadhabamsiisan malee nama mana hidhaa keessaa gabbaatanii aduu guyyaa halkanii guyyaa jechuudha. Ajjeechaarra raawwatanii karaarra darbanii biraatii mana gartanii. Awwa takkaan dhageenye bara namichi waan nutti dhufe malee. Nuti jechuun barni beektaa? Nuti jechuun julmaa du'a bakka takkaa kana nama dila kana dhabnee torra nu ta'u. Dila kana hunda nu haasa'isa malee
biyya teenya keessa tasana rahamtuuti deemu jira bar tokko tokko godheetee biyya amma biyya teenya keessa tasana rahamtuuti deemu jira yoo dhuguma isa walii himne. Sa. Biyya teenya kaa galgala namni hin duune kaa ganama namni hin duune kaa guyyaa kanarraa namni hin duune sa'aatii deemee farka isa kan namni meeqa hin duune wallee ni bullaa nuti. Bulu guyyaa irraa namni beekamne gatu jira. Guyyaadhaan nama beekamne mana hidhaa keessa guree halkan gatee karaa irra darbee biraa deemu jira. Kan akka Yaa. ijoollee dhaalatu baate afraniin deemtu garaachaa lafarra wafee duratu mu jira bala isa kan jira bisugaa dugurbaan kun. Sa. Ay maaliif dubbii mootummaan Suudiidhaa maal jeen yeroo mootummaan addunyaadhaa gaafatetti an aduun gaafatin biyyaa deemanii hayyamaan alatti eenyu biyyaa yaajeeni eenyutu mootummaa kam namni gaafatee biyyaa ba'uu jira nuti mootummaa gaafannu qabnaa nuti akka rabbiitiin baanee galu jirra. Haasaa itti fufimee haasaa nama tokko galchamee dhufe akkasumatti fudhate itti fudhate. Akkasii fide yoo seeneef haa dhufaniiti. Akkasuma tanumaanuu obboleeyyan kiyya jechuudha warri nu daawwachaa jirtan illee galatoomaa isin asuma galatoomfanna. Lafa seenaa Oromoo lafa seenaa hayyoo yoo beekte seenee Oromoon lafa eekooti. Oromoon lafa eekooti hayyoo yoo seentee seenes ergee jira. Miseenjiraanis ergee jira. Oromoon lafa eekooti hayyoo. Akkasii kanaafuu dubbiin tana kanaafuu qaamni dhimma ilaallatu uummata keenyaaf yeroo hatattamatti osoo arraa achi osoo hin qabne nama baay'ee hidhaasa keessa jiran maasi akka dirmataniif akka sagalee taataniif yaa'oo kabajaan isin gaafanna ilmaan Oromoo hedduu daramanii hedduu dhumaa jiran raajii hin taane hundaan irra dhufaa jira raajii gartee takkaan nuti ta'in hundaan irra tahaa jira kanaaf akka daftanii sagalee taatanii isin jaa ammatti arsii hundi beekala ammatti arsii seenuu ni beektaa akkasii kanuma jechuudha odeeffannaa jirtu haga odeeffannaa biraatis qaqqabanee dhufnaa jala baanee hordofnaa isin hin geenya. Kanaafuu yaanni keenya kanuma namni keenya ilaamu dhumaa jira mana yaalaa san keessattis mana mootummaati yaala hirkachaa jiranii duuma eega jiran saala kaawwachuu jiranii malee wanni wallaansaarra jirtu hin jirtu agartee namoota tokko wallaa namaa jiran jaan mana yaalaa jiran jaanii malee manuma hidhaatti furanii mana yaalaa san geessanii du'a lakkaawwachaa yeroo lakkaa'uu jiraniif malee waan da'oo kananiif hin jirtu kan akkasitti hubadhaa jechuu barbaadeeti. Kanuma seetuun yoo dhaamatu qabattee dhaammanneeti amma odeeffannaa biraatti ol dhufnuugaa amanumatti dhaammanna. Boonsaa beektaa Hacaaluun Hundeessaa waan jedhe geesse biyya namaa dhaquun nama dibdi galuun nama diba malee. Sa. Biyyeen itti haasa filattu dhaquun nama dibdi galuun nama diba malee akkasuma dhugaati wallaahi narra sala akkaan hin dhufetti galuun adoo naata akkaan hin dhufetti adoo galuun naa taate wallaahi nama hin si gaalu akkaan dhufetti hin gala. Dilli uummata keenyaa akka dhufanii galu mana hidhaadhaa suudii keessa seenanii mana hidhaadhaa sannuti wayii si gaaluu qabna kabaaras bee baaraa bee kabaaras hin beeni mana Soomaalee keessa dararamu jira Yebuuta keessa dararamu jira bakka meeqatti Oromoon dararamu jirti aya kabaaras bee barmee nuti sababa baara kanaa godhanna bar nuti sababa baara kanaa godhanna Hamooniin galata nuti barma sababa baara godhanna kabaaraa achi jiru mana harka mootummaa jira harka namaa jira achi bidiruu nyaachuu jira achi mana hidhaa keessa haasaa mee nama raasa gala biraa saayiboo. Ala. Alo. Dubbii taa'etti fufi. Oromoo. Namni keenya bakka. Alo. Keenya bakka meeqa dhufu jiru wanti sagalee. Seergeen jiraa bara. Akkasii. Ati haasaa jettee haasaati. Akkasii ijoollee obboleeyyan kiyyaa jechuudha warri nu daawwachuu jiru mungkin amma zaata nagaa warri garaa rafu ni rafa nuti garaa nu rafu har'aa miti borullee karafnuuf hin teenyu hamma lafeen uummata keenyaa bakka harkatu takkatti karafuuf hin teenyu nuti abiyyi mataan goo dhuguma sanitti harkaa qabaatee saba isaatii guuqamee dhugaan san gisa rifte amma dhugaadha waa'ee siyaasaatirra wal lolu jiranii waa'ee siyaasaatiif abiyyiin uummata biyya keessa rakkisu jira jechuudha. Ka biyya namaa keessa jiru miskiinnan firraa biyya namaa keessa rakkatee biyya namaa keessa dhumu jiru lafee isaanii akka nu baasu barbaadnu nuti gumaa isaanii akka nu baasu barbaadna biyya ammatu waan biraa irraa hin barbaadnu yoo dhuguma sanii kan mootummaa ta'e mootummaa sanuu hin qabu inni mootummaa irraa illee waan eeggannullee hin qabnu
dhuguma sanii mootummaa sana amantummaa fi qabaatee nuti feenuu haa jibbinu feenuu haa jaalannu. Bakkitti akkana ta'an kun biyya namaa keessa biyya isaa keessaa miti. Biyya fi bulchuu jiru keessatti yoo akkana ta'an dhugaadha rakkoodhaa miti. Biyya namni akka isaa dhiirti akka isaa bulchuu jiru keessatti akkana ta'uu jiran jechuudha. Maaliif Baqqalaa Garbaa himee jira bara. Nama culluura jechuun kan ilmaan isaatii fi jaartii isaatii fi maatii isaa guutuu yoo namni jala tumees yoo namni jala waan fedhe godhees akka nama jaayina garree maaliif je sodaataadha je sodummaa isaati irraa je dhiirummaadhaan je sodaa irraa je ijaan malatee bira qotaa kan hin dubbanne yoo kan akka nama akkasii san ta'e sodummaa isaa san arraa biyya mata gabbee uummata kanaa dubbachuu baatee nama 500 guutuu qaba akka takka dhume namni kumaantamaan madaa'ee kumaantamaan mana hidhaa keessa rakkachuu jiru adoo guraan dhaga'u adoo ijaan agaruu yoo inni gabbee waan takka labsii takka hin dabarsin abiyya madhugumaan inni homaa takka keessaa biheetuma dhuguma saniin akkuma gartee uummanni keenya jiru akkuma hayyootan keenya jiraniin sanitti aangoo takkitti isaa malee waan biraa keessaa bihee jira jechuudha biyya mata namni isaa 18 keessatti jechuudha namni isaa 16 keessatti obboleessa keenya isaa 16 keessatti dabaree masaa 17 biyyaana jechuudha. Hamma keessa gabbaanii namni hojjettootan isaatii fi inni maanu jechuudha. Gabbaanii sooshaal miidiyaa feesbuuk irra beekii isaanii irratti waan takka bar namni garaa illee yoo qabaachuu baate namni kun xiqqashoollee hayyee namni kun waan irraa fagoo hin jiru gisee dhugaan san dhufte biyya ambaa keessatti namni kun gisee akkana dhume mootummaan keenya kun hayyee waan irraa achi hin fagaanne namni akka jee xiqqashoollee qalbii isaa keessatti naasuu godhuuf ibka isaa haasu jira jechuudha akka gartee guutumatti naasuu hin gooneef if godhu jira jechuudha biyya ammatti amma harka irra guddaa biyya amma yoo takka ta'e jedhu dhuguma isaa yoo ibne boonsaa eenyu fudhata namni fudhatu ni jira. Egaati yoo maaliif dhaga yidduu gartee abiyyaa amma fayyaa hin qabu abiyyaa amma du'ee jira abiyyaa amma dhawamee jira maarreedha jaansan harka irra guddaan abiyyiin akkamitti akkana taa'aa jedhanii nama dubbachuu turee jira. Egaa isa lubbuu isaa takkittiidhaaf jechuudha abiyyaa amma akkamitti akkana tahaa abiyyaa amma akkamitti akkana tahaa yoo inni kotee nuti maarreedha taanaa jeenii akkasii waatu turan jechuudha. Maallaqa barbaadaaf yuutuub guddifachuudhaaf kaysaarifatu hiduudhaaf akkasuma akkasii miti. Arraga biyya amma kuno nama 500 guutuu bakka takka dhabne inni nama ta'ee gabbihee dubbatee akkasitti inni uummata kana irraa qortii takka fudhatee lafee uummata isaa guuratee biyya isaatti awwaallate abiyya amma dhugumaan aangoodhaaf hayyaa hin qabne dhugumaan saba isaa bilisoomsuudhaaf deema ka fixu haanii uf fixu ka fi harka isaatiin fixu ka biyya isaa keessa fixu haa fixu ka biyya namaa keessa dhumu jiru haa irra loolu. Bara amma uummatuma haman kanaa galchaa hidhaa bara amma yaadni jiru. Amma hidhaasan keessa bar namni baay'ee jira. Uummatu kanaa galchaadha bar. Gabbee uummatu kanaa olaatanaa galchaayi uummata kiyyara rakkoon akkamitti akka dhuftii jechuma danda'aadha bar namicha kun. Maa dubbataadha bar. Arra sila hanga Oromoo taatu sila Somaalee taate agartee miti. Hanga isa taatu sila hanga Oromoo taatu wallahi biraa taate. Tana hunda namni dhibba beeka. Hamma Oromoo taatu irra sila sababa biraa taate sabni biraa namni 500 guutuu mana hidhaa keessatti akkana dhumee aduma iyyaana garanii boombiitti darbanii obboleessa kiyya kana nama fixanii calma jina kan tol deebi'ee ta'a mootummaan tokko wallaahi hin taa'u fagoodha kan biyya warra mana hidhaatti tabee fi reeffee isaatti illee fagoodha ijaaran biyya isaatti buufate. Saayibo misajjira asitti ergee jira bara hin beektu seenuu misajjira asii erge bara. Maaliif akkasii namni kan karaa achi koopii fudhattee Google Chrome dhufta kaanii beektaa? Hin danda'amu amma weebsaayitiin jiraa mira sira karaa Facebook ati malee karaa akka hin dandeessu kaa yeroo biraa sitti himaa amma akkanatti akkana karaa kanaan hin dandeessu dhufuu yookaan amma Google Chrome koopii fudhattee Google Chrome seentee Google Chrome akkasa dhufta. Omaan buusanii bas yeroo biraa sitti himaa dhiisi yeroo biraa sitti himaa gubiraa akka itti dhufan eegan beeknee xiqqoo si faachuun oolu. Durba dhoyyee asumaan dhume dhagaama sagala isaa asumaan durba dhume dhagaama loltu. Ayyee maal jettame? Yaadni ani dabarfachuu fedhu. Gurbaan kun baay'ee aangoo qabate. Ani waan biraa waan takka hin barbaadu. Gurbaan kun nama sanyii namaa nama nyaachuu achi waan biraa hin godhu. Borurraa qabee uummati Oromoo aangoo irraa buusee aangoo ceehumsaa nama nu ceesisu kan biraan nu godhee gaafa inni ceehumsaa sun aangoo gubbaa ba'e immoo majammarii dura ceehumsaa fi minaamini itti dhiisee
nama biyya Suudii jiru nama biyya Yamanitti dhabeeru shee awwal shee mana hidhaa nama jiru baadaga sheeraa ta'e waan ceemsaatii fi maal haasawwama bireessu. Akkan. Meeti lammiilee teenya tanarra dhumte tanarraa walitti qabatee mootummaan kun amma ilaa amma gadi ba'ee hin dubbanne waa takka hin jenne akkanuma zimjee miidiyaa isaanii dabalatee hooggantoota isaanii dabalatee warruma mootummaa keessa jira hagabbaanii uummata kanaa dubbatan. Garamsii dubbatanii har'a mookaleessa waan dubbate quba qabdaa. Facebook irra bahuutti dhiisaa hidhannoo hidhadhaa. Gaasaa Biraayifaan hidhannoo hidhadhaa dhihaadhaa jedhe. Jarri kun hidhate eenyu loluufi? Uummata Oromoo loluufi malee eenyu lolan? Namni lolan eenyu jira Itoophiyaa keessa? Silaatti see daaraadhaa kun godhaniidha. Eenyu kan lolamuuf deemamuu jiru? Anaafis yaarra. Akkan. Anaafisitu lolamuudha. Hayyo. Akkas ta'e nuyi sidhachuu qabna. Akkan. Nuyi sidhachuu qabna. Waan jedheeni Amaaraa fi dubbii nama siyaasaa beekuuf ani hanga tokkotti qotee bulaa yaani akkanatti hin dalagadhee bula malee nama siyaasaa beekuuni. Nama afaan baasee hidhadhaa hidhannoo kan nu baasu irraa of duuba deebi'uuti hin jiru. Yoo makaraa keenyatti himanii dubbii dhugaa jirtu makaraa keenyatti himanii hundumaa amansiisanii makaraa keenya nama akka keenyaa niitii qaba ijoollee qaba. Garuu isaan ibidda toofee isaan sirriitu jira. Amma makalakiyaa raayyaa ittisa biyyaa tokko galgala kana wal dubbifnee turre gara laayivii kanallee fideen ture. Isaan nam 900 akka gartee hin deemne akka dhiibbaatti godhu jiran himaa ture. Maaliif warroota gartee makalakiyaa fi akkasuma raayyaa keessa jiru jawaala ittiin dhiisanii beektaa. Bakka isaan jiranitti hooggansa wal jalaa wal gubbaan itti godheeti ilmaan laftanyaa kana gareen jaaree barraayyumaaf waraana keessaa baruuf waan addaa deemaa jira beektaa. Akkas ta'e Biraanuu Juulaa ofiinni nama wani isa inni qeeqamuu qaba. Maaliif? Maaliif yoo jettan raayyaan biyyaa nama akka keenyaati. Nama akka keenya biyya sagalee dhalate. Inni yoo qeeqame ofii isaatiif ibidda deemuudha. Meenuu hin miti. Ofii ibidda gubachuu jira. Haadha mooganaa Eertiraan itti baatti lola. Ibidduma dhumuuf jira. Yoommoo salaama barbaadan. Yoo uummata isaaniitti salaama barbaadan ofiillee salaam ta'anii nagaa nyaatanii dhuganii disbiin isaanii yoo nagaa ta'an raatiba isaanii argatan damoozii isaanii argatan nagaa ta'anii mooraa isaanii hirriba rafanii ta'an. Okay, egaa jaalala. Nagaa ta'e. Mootummaan kuni of duuba waan deebi'uudhaa hin qabu. Mootummaa kana namni sammuu danda'u raayyaa ittisa biyyaati. Kanullee qeeqamuu qaba. Hidhannaa iyya Amaaraa makkare. Hidhannaa iyya jedhe hidhatanii eessa goran? Uummata walloo bobbaasuuf immoo. Hunda nufituu jira. Alaa keessaa nufituu jira. Wanni itti gaafatamuu qabu Abiy Ahmed baada aangoo qabate namni uummanni Itoophiyaadhaa kan dhumeeru miliyoona 10 gadi hin hanqatu. Miliyoona 10 darba malee miliyoona 10 gadi hin ta'u. Kun itti gaafatamaan Abiy Ahmed ta'uu qaba. Namni aangoo qabate Abiy Ahmed aangoo qabate yoo Abiy Ahmed mallattee biyya namaa deeme Abiy Ahmed Itoophiyaa keessa nu deebisanii nu gaafatamuu qaba. Nama dhume kana inni ittiin azabamuu qaba yoo akka kiyyaatiin kan ta'u ta'e. Okay, yaada gaariidha. Meegaa yeroo hedduu marii hojii goonaa keessatti nama tartiiba. Abshirumaa migaamee rabbiin waa dirmatu yaadee bareedaadha. Ammas immoo wanni siidhaamu uummata Oromootiin wanni dhaamu amma halkan irraa sana wayitanii boruun dhiisina iftaan hin dhiisina hamma bilisoomtanitti imimmaan acaaluu bu'ame imimmaan bu'aan qabu imimmaan itti dhiisa itti cabsa saantimiinis sagaleenis hundumaan ilmaan Oromoodhaa shabaabaa mana keessatti Suudii keessatti dhabeeru kun nu haa galu dhugaa siniimaa boreeyyan. Saa walla dhugaa keeti. Kun haa galu. Kana wanni isin godhuu qabdan har'a immoo yoo isin jettan har'a kana wayitanii yoo isin jettan isaa Suudiitis boru dhumuuf jira. Suudiin harka keessaa qaba ijoollee har'a dhuman kana. Beekama. Kun beekama. Suudiin harka keessaa qabuun beekama. Narraa ittisaa nu jibbeera biyyi akkam balfamneerra jibbamneerra ilmaan Habashaadhaa tokko lammaffaa yoo nuyi wastaanee wal ajjeesuu dhabnee biyya keenya guddifne jarri kun dhufanii akkuma nuyi biyya namaa deemnee dalagan kana biyya keenya dhufanii dalagan.
gaafsan immoo ati sin guddata wala jeesu isa sagalee walii ta'a abshira suutiin harka keessaa qaba yamaniin beelofteetti mallaqa ramadeetii garaatu isaan asitti aaritii isaan asii kana yoo ajjeese isaan asii akka godhu addunyaan hin argamne isa asirratti ajjeesnabeeti isaan achi hidhamanii rassan saantibii ramadee isaan sun immoo waan beektanii wallaan guutii fi affaariin akka takka sheeyxu'aan isaan isinii galee sheeyxu'aan farqi qaban aala biratti kalqetarratti affaarii fi guutii baada akka takka qanyiftee si hudduu duban deebitu. Inuma waa balleessa. Kana fudhadhu. Wanni uummata Oromooti yaamuu qabu suudiin harka keessaa qaba. Waan kana ijoollee kana suudiidha. Nu jibbaniidha. Asitti nu fixuu akkaataa itti dhaban malee nu fixuun hin qajeelan ture. Fedhii qaban ture. Miliyoonaan bahuu jira. Guyyuurraa miliyoonaan bahuu jira. Wanni manni hidhaa nyaachuu jiru miliyoonaan bahuu jira. Garuu nyaatammoo nyaatuma bu'aa qabuun nyaatamtu kubzi riyaalaadhaan hammami mee. Miliyoonaan hin bahu guyyaadha. Ni ba miliyoonaan laal? Inni cinqamee waan hunda kan dabalee cinqameeti achitti immoo nu fichisiise. Haa hafanii mee nan jiilishaa jedhee suudiin harka keessaa qaba. Abiyyi Ahmad immoo itti nu gaafatamuu qaba waan kana. Abiyyi Ahmad hin baarnasite gaafa mallas jiru. 15 ol hidhamneen beeknu suudii. Suudii kee bara 7 qaba. Marraa 5 qabamee galee dhiyeeffite. Hidhaa hunda kan masee jiru suudii keessatti. Ayyagaa saa yaada bareeda nu kan ta'e gaaya. Ammaafillee suudii man jira. Sinii galee har'a yoo kana zimjettan waajjolee yamanii dhumte kana yoo har'a dhageessanii zimjettan Oromoo isaan har'a jiddaa fi riyaad kamis jizaan jiran akka dhuman tana akiida wanniin godhinaa jecha dhugaadha. Okay, yaada bareeda nu kan egaa ulfaadhu siin jaa galatoomi wajji haasawna waliin marii goona usun bakka usun jiru akka usun qabnuun garaa keenya madaalamni keenya dhumaa jira haadha teenya bo'aa jira ilmaan hiyyeessaati guyyaara dhumaa jira kanaafis rabbiis kadhachaa rabbiillee dhufaa gargaaruu gartee yoo jabaatte rabbooti jenna. Rabbiillee hin kadhanna sobri obboleeyyan keenya sobri abbaa keenya haadholee keenya isaan amma haadholee yaalaa dhuman kun sobri isaanii maali bilisummaa. Yoo bilisoomtee hiyyoomte rakkoo qabu yoo bilisooman jarri kun sobran rabbitti ni sobran. Namni du'umaaf qalqabe isaan shahiida jennata rabbi nu gammachiisu kanuma wanni dhaabee qabu ilmaan Oromoo akka deebitee ol hin rafne kanuma wanni dhaammadhu meediyaan guddaan dabarsee nu haa qoratu waan kana itti haa dhufu hamma ijoolleen mana hidhaa suudii keessaa dhumu akka irraa eeggaltanii bakka. Ayya ulfaadhu galatoomi egaa fiidoodhaan yeroo biraa naasitti immoo yeroo biraa jaasoo ulfaadhu siin jaa. Ayya ulfaadhu siin jedha anillee hamman danda'ee bichaa kiyya ta'ee nagala keedalee laaluun dandeessaa inshallah meeshaa waraabee ture mana ofii danda'ee karaa jira koon qabu waliin jira inshallah. Abshir waliin jira injifannoo keenya. Abshir. Ayya galatoomi. Hayya daawwata kan egaa obboleessa keenya yaada dheeraa kanneen warri gubbaarra natti dabaltan baay'eedha. Isa waliin haasawaa ture. Anjawaan lamaaniif fayyadamuu fi akkana si godhunda warri gartee sagalee keessanii isin hin deebisiin isa waliin waan haasawaa jiruuf naaf qolchaa isin hin jaa. Namoonni beena yaaduma ijoollee teenyaa tanaaf rakkachaa jirtanii mee rabbi furmaata haa fidu. Akkasii daawwata kabajamoo jaalatamoo haalli jiru kana uummata keenya irratti faajjii horu jira. Yaman keessa hin jiru ani asuma suudii jira bas odeeffannaa achi nama jiru walitti qabna kan maan gooruu jira akkasii. Akkasii gaamee seetuun maal dhaamannaa halkanis deemanii jiranii rakkoo mataa yeroo tan obseesee jira kanaaf gaamee kun rakkoo mataa nu nyaachaa jirti. Yoo gaafira asumaan nagee dhaamannaa. Hirribni eessa jira mataan nu dhukkubu malee osoo hirribaa jira jetteeti garaa akka nu balbalaa bare keessi ibiddaan duraa deemu jira malee salaa har'a namaa taate nuuf hin taane malee salaa akka keenya taate lammii teenya guyyaa irraa tana guutuu waan biyya namaa keessa jira fuudhee biyya galfanne achii waan barbaachisaa goonaaf mootummaa zaalima kaan irra jira malee.
silaa kam nyaan wanni mana suutii wanni suutii arbiyaa kan jirtu kaddaama warra kaddaamaa dalagu dhiirtanii filalaan silaa shaaraa kanarra gabbaanii warri aman jiru guutu silaa gabbaanii maal akkam jaan maal dalagan. Biyatan Suudi wayita hare biyatan Suudi abbaadhaan kaa'ee nama nuguru akka. Ta'uu miti dhiirtinis bakkuma jirtu sanii gabbaati nuti ni ana kalaas ni gala nuti biyya teenya gala dhalaanis guututti boruun isinii deebi'a haa biraayaatu maaliif nuti silaa beektee boruu tanaan dubbii finnaa miti. Nama nuguru war Suudiin. Suudiin. Nuti suma foodayna Bangal Oromooti jira bakka Oromoo walgahii Oromooti jira bakka Oromooti walgahiisu jira miti achuma dhayna. Achira inni nuti biyya teenya galuu feenaa biyya namaa biyya teessa hin barbaannu biyya teenya galuu feenaa ayyee mana hidhaa kan fayyadamu. Suudiinidha maayidhaan qabdi bar Suudiin dhagaye mana saba keenya booda jiraachuu hin barbaannu saba keenya booda jiraachuu hin barbaannu kunoo nuti biyya yaman keessa namni hanga kan nurraa bakka takkatti boombiitti darbanii kan nurraa dhumanii saniifuu nuti biyya teenya keessa tattaa'uu feenaa biyya namaa keessa nu gahee jira yonneen horee ban jiru yeroo Suudii Arabiyaa keessa jiru. Suudiin hidhuma nu yaman nama qabanii beektaa yaman sin qabanii gabbaa ostus laalam sibira kutanii Suudiin hidhuma nu guurti. Yoo feete kaan dhalaa dhiiftama dhiiree guur Suudiin bar mana biraan qabdu manuu namatti guurteetti as dabduu qabdi bar Suudiin hin mul'anne malee namni keenya tallaaji jira bar kaaduu tallaaji kaa jira Suudiin dhagee amma ijoollecha keessa jirtu bara hedduun dawalaa mukkee yoo ammaa warra fimmee ni dawalaa lafimee tokko. Kaaduu yoo mana hidhaa keessa jira kaaduu yoo tallaajaa keessa jiraate wayya kana bakka takkatti boombiitti darbanii rashananii kanuma koongoo. Dhuma danda'an kaara rabbi kaanaan hojjetan. Suudiin akka tarkaansitu itee sin ajjeeftu bara Suudiin bara akka tarkaansitu itu ifmaa lubbuuteef jibbitee gochan jirreef hunda gisee agartee sammuun teessee ergaltee maraattee fanniftee duuta malee Suudiin akkana tarkaansitu itee sin ajjeeftu bara beektaa bakka keessan. Suudiin inuma akkana tarkaan boombii sirra darbuu dhiise Suudiin akkanatti harkaan lubbuu nama tokkoon baafti. Hin baaftu sammifasa kan man badaadha bara. Bari isaan akka biraa yoo jeesan malee harkaan akkanatti akka bakka himan kan ammoo akka himaniif akka biyya kanatti akkana bakka takka sirra shananii. Sirra shanan. Laalamoo balaasee laalammaa akka guurtu. Haa guuruu jirta kanuma guuruu jirti miti balaasee. Yalla. Hidhaa ati amma beeku. Eega. Wallahi wanni biraan irraa hartee salaa wallahi walumaa gallee salaa biyya kana keessa harka kannannee ni galla biyya teenya salaa inni warri aminis shaara irra gayyaa'ee Suudii warri Suudii jiru shaara irra salaa. Akkasi waanedha. Kanaaf rabbumaan nuuf haa dirmatu hundaafuu rabbuma kadhannamee waan goonu qabnu akkasi gaatti daawwata kabajamoo fi jaallatamoo mee odeeffannaa waan jirtu illaa boru jala buuneeti isin dabarsinaa hanga dandeettee nyaatti bakka xusunuuf akka xusunu hin qabnu isin hin jenna. Amma kanumaan isa walitti dhaammannee yaada keenyaas gaggabaabsinee biroo hunna kanaafuu warra gartee ijoollee isaanii irraa dhumtee jajjabina hawwinu nutillee beektaa obboleeyyan keenya keessa numa jiranii akkuma Oromootti waan Oromoo isaanii waliin dhabne inni ofirraa obsu jira. Kanaaf warra irraa dhuman maatii isaanii obsaa fi imaana sabrii rabbi haa kennuu fi hamma daawwanis rabbi nuuf haa dhiisu madaa heenaa rabbi haa godhuu fi kanuma isinii jechuu barbaanna kanuma isinitti dhaammannaa isiniin jenna daawwata kabajamoo fi jaallatamoo yaa ilmaan Oromoo mee du'aan godhaa minjiyoo yaa ilmaan Oromoo rabbi rakkoo keessaa nu haa baasu. Amiin. Oromoo rabbi rakkoo keessaa nu haa baasu. Amiin. Abiyyi Ahmad zaalbichaa rabbiin nurraa fuudhee biyya teenya rabbi nagaa haa godhu. Amiin. Zaalimticha kana gartee eeganii dhufe booda rakkoon xiqqoo argite zaalimticha maatii isaatii fi firee isaa waan isa himatuun dadhabama rabbi isaa godhu sanyii isaa rabbi nu keessa hin biqilchin amiin jaa uummata kana dafa adame. Ijoollee teenya dhumteef rabbi jannata haa kennuuf jannata gartee ni danda'a rabbiin ijoolleen teenya shahiideedha rabbiin jannata isaaniif haa kennuuf kan dhaama rabbi madaa'ina haa godhuuf. Akkasii biyya teenya biyya tokkummaa qabdu rabbi nu haa godhu Oromoo rabbi waliif haa galchu. Akkasii gaa'eetii dubbii kanaadha amma naas hin jentala teenya jajjabaadhu tapha kanaan dhaammannee subhaan rabbi kaama zeti asii yaakari jaalla. Akka yaadaan ta'u.
karaa kan deemtee turtee wadinuu karaa yamanii saba karaan kun bar karaa yamanii bar Najiraan inni dhagaa karaa inni ilaalle karaa kamiskana. dubbatte qurxummii galaanaa afaan baafatte lafee lammii koo awwaal darabee osoo rabbii butaamee lafa saalasaa soore jaalagaan irraa jiraata dabalatee lafa sarratti siraan baay'ee beeku. Agartemi, aree konuma live idaan seenna je Facebook ya kasakkat godhani agartemi. Bara masa kana bar. Itu orang motor kita Ara ada. live Agak dia sih mulai je, wallahi. Ara live dia mulai je. San. Wallahi dua kali Kaya live bati dia mulai je, ama hati live dia macam kata nak godhan. Jadi pakai itu jadi mani Akkasii gaa'ee biraa nagatti jenna. Yeroo deemtee jirti akkasii nagatti nu tura Agala toomani. nagatti rahmat. Adalla angala toomani daawwattoota keenyas agala toomani wal afaan dubbannee jirra. Akkasii odeeffannoo qabnu boruu waliin dachaanaa daawwata kabajamoo jaalatamoo bakka jirtanitti rabbiin nagee sinaa godhe rabbi sinaa eeguu sinii jenna kanuma jajjabaadhaa yeroo biraa ol dachaana. Halkan gaarii.